Konkolaataan kun qaama yookiin boodii konkolaataa alaa dabalatee sagalee gulaalu yookiin adda baasuu waan danda'uuf namni konkolaataa sana keessa jiru namni kamiyyuu karaa alaatiin akka barbaade yoo iyye dhaga'uu hin danda'u. Bakka baay'ee caal jedhetti lafa jala daandii holqa keessa yeroo konkolaataa ooftan yookiin yaabbattanii wayita deemtanitti sagaleen kan jigu yoo ta'e sagaleen muuziqaa konkolaataa kana keessa bahu kan nama ajaa'ibuu fi gurraa fi baay'ee kan namatti toludha. Kana caalaa wanni nama ajaa'ibsiisu immoo kutaan keessoo konkolaataa kanaa albuuda daayimandiitiin kan faayame ta'uu isaati. Konkolaataan addaa Rool Royis Speekter jedhamu kun yeroo dhiyootti Sheek Mahammed Husin Allaamuddii simachuu fi biyya keenya seeneera jedhamee kun qaamni isaa halluu marsaa 24 kan dibame yoo ta'u rifeensa lootuutiin harka namaatiin kan dibame waan ta'eefis konkolaataa addaa jabana kanaa isa ammayyaa taasiseera. Dhalootaan Itoophiyaa lammummaan Saawudii kan ta'an Sheek Mahammed Husin Allaamuddin waggoota dheeraa booda gara biyya isaanii dhaloota isaaniitti deebi'aa akka jiran dhaga'uun keessan hin oolu. Egaa guyyaan itti dhufan sirriitti ifaa ta'uu baatus qophiilee isaan simachuu fi godhaman jiran keessaa tokkodha jedhame konkolaataan gatii guddaa fi qananii qabu akkasumas gatiin ittiin bitamee onnee nama hedduu hawwateera. Konkolaataan abbaa qabeenyaa Itoophiyaa simachuu fi baga nagaan dhuftanii ittiin jechuu fi bitame kun gatiin qabatamaa meeqa? Gatii konkolaataa kanaa dhiheenyatti waamamaa ture irra caaluun maaliif akkasitti mi'aawuu danda'e? Wanti adda akkamii qabaa kan jedhanis gaaffii namoota hedduu waan ta'eef dhimma konkolaataa addaa fi hawwataa ta'e kana akka ittaanutti qindeessinee waan ta'eef nu waliin tura. Rool Royis konkolaataa addunyaa irratti lakkoofsa tokkoffaa fi beekamaa baay'ee qaalaa fi kabajamaa akkasumas hangaa fi sadarkaa qabeenyaa abbaa qabeenyaa qabu tokko ittiin calaqqisudha. Konkolaataan Rool Royis ajaja maamilaatiin galteewwan adda addaa faayessuun kan gargaaran kan itti dabalaman bashannanuuf qabeenyaa qaban mul'isuuf ammayyummaa barri itti hin darbine kennuuf wantoota adda addaa mataa isaa kan qabu yoo ta'u har'aaf gurra keessan buusuuf kan feene gara Speekteritti ce'uu keenyaan duratti moodelota adda addaa Rool Royis biroomee waan xiqqoo haa jennu. Konkolaattonni Rool Royis tokkoon isaanii sadarkaa dhaabbatichaa calaqqisuunii fi eeguun kan oomishaman yoo ta'u moodelota hedduus qabu. Phantom Extended, Ghost Extended, Kuliyaan Series, Black Badge yookiin Infinity akkasumas Rool Royis Configure kan jedhaman hedduu isaanii keessaa adda ta'anii kan eeramidha. Ka'umsa seensa har'aa keenyaa kan ta'ee fi Finfinnee kan seene Speekter akkuma jirutti ta'e jechuudha. Dhaabbanni oomisha konkolaataa Rool Royis jecha tokkoon kan ittiin of ibsuu qaba. Guddummaa nama kakaasu yookiin afaan Ingiliffaatiin Inspiring Greats jechuun. Akka jecha dhaabbatichaatti qabiyyee kana bu'uura taasifachuun tokkoon konkolaataa beekumsaa fi dandeettii kalaqummaa olaanaan akkaataa maamilaa kabajuun kan oomishaman. Dhaabbatichi jaarraa tokko olii fi konkolaattota mijataa amanamaa fi qananiin guutaman maamiltoota isaa fi dhiyeessaa tureera. Namichi konkolaataa baay'isee dinqisiifatu tokko akka dubbatetti konkolaattonni Rool Royis baay'ee qaaliidha jechuun sirrii akka hin taanee fi sababiin isaas mijachummaan fi nageenyummaan bakka tokkotti siif dhufee gatii baasuu fi hin dandeessu. Haa ta'u malee konkolaataa Rool Royis wayita konkolaachiftutti ergaan ati dabarsitu hanga qabeenya keetii osoo hin taane inumaayyuu hagam nama milkaa'aa akka taateetii fi ofii keetii fi hagam iddoo guddaa akka kennitu agarsiisaa jedhama. Kana kan jechisiisi qaamoleen konkolaataa kana hundi qananummaan fi mijatummaan haalaan ol kaasanii waan calaqqisaniifidha. Tokkoon kutaa konkolaataa Rool Royis hundi gara ijaawwan daayimandii 446 qaba. Kana jechuun daayimandii kaaraatii 25 jechuudha. Hojiin warshaa Rool Royis kutaa tokko keessatti hojjetamee hundi kutaa biraa keessatti akka haraatti deebi'amee kun kan hojjetamu waan ta'eef ogummaan oomisha konkolaataa kanaa addadha. Kana jechuun oomisha rakkoo hanga xurii qeensaa kamiyyuurraa guutumaan guututti bilisa ta'ee arguu barbaada jechuudha. Keessattuu bara oomisha 2024 fi Speektera jedhamee waamamu halluu isaa irraa eegalee wanti hundi carraaqqii fi of eeggannoo guddaadhaan waan hojjetamuu fi kabaja addaa akka kennameef himama. Mee gara United Kingdom West Sussex teessuma dhaabbata waajjira muummee Rool Royis ta'etti yaadaan isin dhageessinu.
West Sussex haala teessuma magariisaa miidhagaa fi bareedaa yoo ta'u, naannoon kun kan filatame immoo maamiltoonni naannoo uumama bareedaa argan irraa haala mijataa akka itti dhaga'amuufidha. Dheerina mukkeewwanii fi marga mooraa keessa jiru kun waliin bareedee jiru kallattiin to'annoo fi hordoffii hoogganaatiin raawwatama. Gara dhaabbata Rool Royis yeroo seenamu galmee maamiltoonni yaadaa fi mallattoo isaanii irra ka'an kan jiru yoo ta'u, galmeen kun garuu maamiltootaan alatti namni biraa akka ilaalu yookiin dubbisu hin eeyyamamu. Namni waajjira dhaabbata kana seenu kamiyyuu fuulduratti kan argu hundeessaa dhaabbatichaatiin caqasa guddaa barreeffamedha. Wantoota jiran keessaa waan gaarii ta'e fudhadhuutii fooyyessi kan jedhudha. Rool Royis kan hundeeffame bara 1996tti namoota konkolaataa mootoraa jaallataniin Chaarlis Royisii fi Henry Royaliin yoo ta'u, kaayyoo dhaabbata kanaa hundeessuuf qabatanii ka'anis konkolaataa mudaa hin qabaanne akkasumas dorgomaa hin qabaanne ijaaruudha. Mudaa fi dorgomaa kan hin qabaanne ta'uun immoo hojjechuuf dhiphinaa fi beekumsa guddaa barbaada. Kanaafidha hojjettoonni dhaabbatichaa hundi isaanii mudaa fi dorgomaa kan hin qabne ta'uu fi wayita dhiphatan kan agartu jedha hoogganaan dhaabbatichaa. Hoogganaan dhaabbatichaa waa'ee kana yoo ibsu sababiin isaas waa'ee wantoota xixiqqoo fi waan yaanneef tokkoon konkolaataa gaaddisaa yookiin dibaabee illee ni qaba jechuun teessoo gabbinaa banee furtuu tokko dhiibee gaaddisa yookiin dibaabee guddaa tokko baase. Hoogganaa kun itti fufuun diizaayineroonni dhaabbatichaa tokkoon moodela sababii quubsaan akka diizaayinii baasan ibsa. Fakkeenyaaf barootawwan darban keessaa tokkotti konkolaataa ajaa'ibaa Aviator jedhamu oomishne turre. Ka'umsi moodela konkolaataa kana ogummaa Chaarlis Royis yoo ta'u, Chaarlis Royis immoo balalistoota ogummaa cimaa qabuu fi isaan jalqaba keessaa tokko yoo ta'u, Chaarlis Royis bara sanatti konkolaataa oofuu yoo qabaate illee konkolaataa akkamii filata kan jedhu irratti diizaayineroota waliin mari'achuun yaada maraachuu fakkaate kana burqifne. Fakkeenyaaf keessoon konkolaataa mukarraa hojjenne kun xiyyaarota durii yeroo sanaa yaada keessa galchuun meeshaa mukaa yookiin oofsisu sana ilaalcha keessa galchuun kan hojjetame yoo ta'u, gosti yeroo sanatti karoora xiyyaarotaa waraanaa keessatti sa'aatiin mul'attus diizaayinicha keessatti hammatameera. Moodel Aviator bara 2018tti agarsiisaaf kan dhiyaate yoo ta'u, bara 2006tti immoo moodelli yaadannoo waggaa 100 dhaabbatichaa kan ta'e Celestial gadhiifame. Moodelli kun immoo ka'umsa kan taasifate teessoo waajjira muummee dhaabbatichaa irratti Goodwood keessatti fakkii samii halkanii irratti hundaa'e. Urjiilee samii halkanichaa bakka buusuuf immoo baaxii konkolaataa Rool Royis of eeggannoodhaan bocawwan qaruuraa irraa kan hojjetame yoo ta'u, konkolaataan kun halkan yeroo ooftanitti immoo qarri isaa daayimandiin waan haguugamee fi akka urjii dhugaatti bareedaa fi ifa kan kennudha. Daayimandiiwwan kunneen konkolaataa kana irratti kan maxxanfamanii fi sababa qaba. Hoogganaan dhaabbatichaa Rool Royis konkolaataa daayimandiin uwwifame hojjechuu fi ogeessa diizaayinii faayaa irratti ogummaa guddaa akka qabu barbaachisa. Kanaafidha Rool Royis hojii piroojeektii Celestial akka raawwatu nama sibiila yookiin sibiila baqsee hojiiwwan adda addaa raawwatu beekamaa kan fide. Kan nama ajaa'ibu dhaabbanni Rool Royis muka, daayimandii fi kan kana fakkaatan qofa miti akka meeshaa galteetti kan fayyadamu. Maamiloonni hanga ammaatti nu waliin hojjechuuf gaafatan jiraachuu baatanis illee dhaabbatichi meeshaalee adda addaa fayyadamuun konkolaataa kanaa fi bareedawwan hawwatu dabaluu fi yaalaa kan jirudha jedhusi. Kaan osoo hafeellee gogaa naachaa, illeettii, guchii fi kan kana fakkaatan fayyadamuun laaboraatoorii keessatti bareedinaa fi bifa dabalataa qorachuuf illee yaala akka jiran eereera. Maatii chaanalii keenyaa jaallatamoo osuma jennuu hundeessaan jalqabaa dhaabbataa konkolaataa guddaa addunyaa kanaa yookiin Rool Royis Frederick Henry Royis bara 1862tti maatii hiyyeessarraa dhalatee umurii waggaa 4 irraa eegalee hojjetaa humnaatiin nama dafqaan jiraachaa turedha. Henry Royis umurii isaa waggaa 4tti qonnaan bulaa tokkoo fi guyyaatti saantima 5 kaffalamaa fi simbirroo Oriyoo qonnaarraa ari'uu hojjechaa kan ture yoo ta'u, umuriin isaa waggaa 9tti garuu gaazexaa gurguruun maallaqa argachaa ture. Yeroon umurii isaa waggaa 22 ga'u maallaqa xiqqoo gosateen mana daldalaa meeshaalee elektirooniksii qabaachuu kan danda'ee fi boodarrattis Chaarlis Royis waliin tumsa uumuun dhaabbata guddaa har'aa Rool Royis jedhamu hundeessuu danda'aniiru. Lamaanuu akkuma yaada isaaniitti oomisha konkolaataa qaalii mudaa fi dorgomaa hin qabne dhiheessuun abjuu isaanii galmaan ga'aniiru. Ammallee dhaabbaticha mul'ata sana qabatee hojjechaa jira. Kanaafuu waa'ee mijatummaa
qananii fi gatii yeroo dubbannu waa'ee Rool Royis Spectre keessattuu maqaa Spectre bara 2024tti haa ceenu. Jechi hundeessaa dhaabbatichaa yeroo hundaa mudaa yookiin dorgomaa kan hin qabaanne ta'uu fi carraaqe waan hojjettu mudaa kan hin qabaanne taasisuu fi carraaqe waan gaarii namootarraa fudhadhuutii kan fooyyee qabu taasisi. Yoo waan gaarii argachuu dadhabde garuu ofuma keetii diizaayinii godhii kan jedhu ture. Kanaaf fakkaataa hoogganaan ammaa dhaabbata Rool Royis waa'ee gatii konkolaataa kunneenii yeroo gaafatamu dhugaa dubbachuuf hanga gatii ka'umsaa yookiin jalqabaa hin qabnu. Sababiin isaas gatiin keenya fedhii maamila tokko irratti hundaa'a. Tokkoon maamilaa yeroo bareedinaa fi galteewwan dabalataa gaafatanii fedhii maamila keenya irratti hundaa'uun erga injiinaroota keenya waliin mari'annee fi xumurree boodadha. Fedhii maamiltoota keenyaa giddu galeessa taasifachuun gatii ni murteessinaa kan jedhan. Keenyaaf jedheen itti fufuun halluu makaa 44,000 irraa uumame fudhachuu dandeessa. Yeroo baay'ee halluuwwan kana dibata hidhii yookiin liippistikii irraa hojjenna. Yeroo suuraa fi halluu saree keessanii ajajattan akkas fakkeessina. Kanaaf kun filannoo isa baay'ee xiqqaadha jechuun ibsa. Egaa dhimmi gatii haala kanaan yoo madaalame maamiloonni osoo duubatti hin jedhin dhimma biraa itti kaffalan yoo ilaalle maqaadha. Rool Royis maqaa addunyaa irratti kalaqaan guutamee fi beekame waan ta'eef bara 2003tti BMW'n mirga maqaa fi mallattoo daldalaa Rool Royis fayyadamuu fi doolaara biiliyoonaa hedduu Rool Royis fi kaffalii ture. Dhugaadha iccitiin filatamuu konkolaataa kanaa lafa kanarratti Rool Royis Spectre waliin wanti walgitu hin jiru. Ogeessonni diizaayinii konkolaataa fi dinqisiifattoonni fi abbootiin qabeenyaa konkolaataa baay'ee hin argamne hedduun akka raaganitti taanaan Rool Royis Spectre keessattuu moodeelli bara 2024 guutumaan guutuutti elektirikiidhaan kan hojjettuu fi moodeela addaa kan isa taasisu 4 qaba. Dhaabbatichi jalqaba afaan Ingiliffaatiin kan itti ibse effortlessness-dha. Kunis yeroo konkolaataa kana ooftan yookiin yaabbatanii deemtan dhiibbaa sammuu yookiin qaamaa yookiin miidhaa fidaa jechuun kan yaadamu miti. Fakkeenyaaf sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 150 ol osoo fiigaa jirru akka tasaa wanti battalatti akka dhaabbatu taasisu kan qunname yoo ta'e mataa keenya gara fuulduraatti yookiin duubatti raafamuun Spectre'n hin ilaallatu. Kana qofa miti daandiin hagam kan faayidaan ala yoo ta'e illee xinnoo ishee bollawwan qotaman akka jiran hubachuudha malee raafamni gonkumaa hin jiru. Dhimmi biraa ittiin ibsamuu danda'u immoo Silent Gold jedhama. Wanti kun ijaan ilaaluufis ta'e sagaleedhaaf ni fayyadama. Spectre keessa teessanii haalli alaa ilaaluufii jiru hagam rakkisaa ta'us fedhii keessaniin akka jeeqamtan kan barbaadan yoo ta'e malee gonkumaa mijaa'ummaa dhabuun hin jiru. Qaamni konkolaataa alaa yookiin boodiin isaa foddaa isaa dabalate jechuudha dandeettii sagalee gulaaluu kan qabu yoo ta'u namni keessatti argamu tokko naannawaa isaatti sagaleen iyyuu moontaarboodhaan deeggaramee baandiin muuziqaa kan taphatu yoo jiraate illee sagaleen dhagahamu fagoorraa fakkaata malee waan dhihoo miti. Karaa lafa jilaa baay'ee callisaa ta'e keessa konkolaataa oofaa yookiin imalaa yoo deemtanii fi callisni uumame sun nama kan jeequ yoo ta'e sagaleen bareedaa gurraaf namatti tolu konkolaataa kana keessaa bahu naannoo sana akka isin dagachiisu taasisa. Kutaan biraa daashboordii konkolaataa fi kutaan duubaa waliin ta'uun suuraa urjii 2000 ol samii gurraacha irratti ibsaniin kan calaqqisan yoo ta'u mul'ata nagaa ijaaf bareedu taasiseera. Wantoonni lamaan hafanii fi konkolaataa kana ittiin ibsan kunneen iddoo ol ka'insarra akka jiranitti akka itti dhaga'amuu fi madda mijataa fi qananiidha. Isaan keessaa inni jalqabaa keessoo konkolaataati. Keessoon bareedinaa konkolaataa kana faayaawwan ittiin bareedan dabalataanis meeshaalee ibsaa fi ho'isaa annisaa qusatan kan qabu yoo ta'u dhaabbachuus taa'uus akkasumas ciisuus kan feetan yoo ta'e teekinooloojiiwwan mijataa kennan addunyaa kanarraatiin akka itti bashannantanii fi guutameera. Mallattoonnumaa Rool Royis yookiin Spectre ittiin ibsamu immoo gatii isaa qaaliidhaa kan jedhu dhaabbatichi cinaa konkolaatichaa wayita dhaabbatanitti illee haamilee isinitti dhaga'amu illee kaffaltii kan itti isin gaafachiisudha jedhameera. Dhiheenya kana konkolaataan addaa Spectre jedhamu kan Sheek Mohammad Hussein Alaamuddin simachuu fi biyya keenya seene qaamni isaa marsaa 24 kan dibame rifeensa lootuutiin harka namaatiin kan dibame yoo ta'u konkolaataan calaqqisuu fi nama hawwatu kun baatirii kiiloogiraama 750 ulfaatus ittifameera. Ulfaatinni baatirii konkolaataa madaalli isaa akka eeguu fi konkolaachisaan hayyama isaatiin akka fedhetti konkolaachisuu kan taasisu yoo ta'u faalama sagalee hin barbaachifne calaluu fi xuuxuu fi fala hin argamnedha.
konkolaataan Finfinnee galee fi $650 bitame kun dhaga'amuunsa konkolaataan kun sadarkaan gatii isaa akkaataa fedhii maamilaatiin itti dabalamaa gatiiwwan adda addaa kan qabu yoo ta'u Rool Royis Spectre $400,000 fi $50,000 irraa eegalee hanga $600,000 fi $50,000 olii gatiiwwan nama rifachiisanii ni qaba.